akkam jirtu jirra jirtu isiniin jechaadha. Har'a barumsa ajaa'ibaa tokko qabadheetan isinii dhufeetiin jira. Barumsichinis akkaataa ittiin feesbuuka keessan feesbuuka karaa barreeffama karaa Amaaraffaa haa ta'u Ingiliffaas yoo ta'e barreeffama fedhe Arabiis akkasumas Somaaliffaan kan barreeffamee jirullee kan ta'e jechuudha. Afaan Oromootti ittiin deeffattan qabadheetiin dhufeetan isinii jira jechuudha. Barumsichinis maaliif isin fayyadaa waan afaan Amaariffaatiin barraa'ee warri Amaariffaa dubbisuu hin dandeenye afaan Oromoo deeffatanii dubbifachuu waan bareedaa akkasumas warri barreeffama Ingiliffaadhaan barraa'ee afaan Oromoo deeffattee barreessuun waan ajaa'ibaatti namni hin jaalanne hin jiru jechuudha. Inninis kallattiidhaan kan itti isin geessuta jechuudha. Na hordoffaadhaa ijaan sirriitti jechuudha. Yoo na hordoftan hundi keessanuu kan milkooytan tahaa jechuudha. Sirriitti waan inni dalaguun hojiin kallattumaan itti dhiyaadhaa isiniin ja'a. Asumaan yuutuuba kiyyallee sabskiraayib godhuun dagatinaadhaa boonsaa tuub jedhaadha. Akkana isiniin ja'a karaa barnootaatti dabarraa galatoomaa isiniin jecha warri yuutuub keenyaa sabskiraayib gootan hangammaatti maatii keenya taatan galatoomaadha. Akkasii kallattumaan na wajjin karaa barnootichaatti haa dabarruun isiniin ja'a. Jalqabarraa feesbuuka keessan ni seentuu jechuudha. Feesbuukni kiyya ammaa yeroo akkana agartan barreeffama arabii tokko isaan isin garsiisa. Fakkeenyaaf barreeffama amaaranyaa haa ta'u isa kana jechuu fakkeenyaaf gadiin dhawa amaaranyaa haa jennu kun amma amaaranya Ingiliffaa jechuudha barraa'eetiin jiran gartuun akkam waa hajuu gartanii. Isa kanaa jechuun akkanatti kan deebisu ta'a jechuudha. Gubbaarrattis akkanumatti isinii fida inni kun koomentis barreeffama namoonni gubbaarra barreesses haa ta'u jechuudha. Kan karana deeffattanii tahaa jechuudha. Isaas akkamitti akkana godhanna jechuun keessaniin oolu kallattumaan na hordofaan isiniin jaa akkana kan taatanii gad dhuftu siitingii keessan ni seentuu. Akkasuma lammaffaa gad dabartu siitingii seentanii asirra dhuftuu jechuudha. Amma argaa jirtanii yoo isin kan mul'ataa jirtu as gad dhooytu maara jira ni dhufaa bichaa turaadha. Amma kiyyaa Oromiffaarraa waan jiruuf asirratti guuteen jira jechuudha. Kallattumaan gadi seentu as keessaa afaanota biyyoota hedduuti kan jiran akkasuma Faransaay, Ordoo biyyoonni guutuun as jala jiran ammas keessaa afaan Oromoo asirra gad deemtanii isin kan barbaaddattan ta'a jechuudha. Afaan Oromoo amma kiyya afaan Oromoo guutee jira beektaa gad deemtanii afaan Oromoo barbaaddu jechuudha. Afaan Oromoo gartuu isin mul'ataa jiraami. Afaan Oromoo gad dhooytanii asirra raayitii isinii godhanninu ol deebitanii jechuudha. Asirratti seef kajuu kana gad xuuxanii jechuudha. Akkasii afaan Oromootti isiniif deebi'eetii jira kallattumaan jechuudha. Akkana kan guddatan ta'a irraa fayyadamaa wal barsiisaa waliif sheer godhaa. Warreen sheer qabdanillee sheer dhaqqabaa maatii keenya warreen taatan galatoomaa warreen maatii keenya ittiin ta'inillee yuutuuba keenyatti makamaa isiniin ja'a galatoomaa ulfaadhaan isiniin ja'a waan daawwattaniif yuutuuba boonsaa tuub sabskiraayib godhuu hin dagatina.